Ashama harka fuunee maatii keenyaa nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa jirtanii nuti nagaa jirraa galata waaqayyo isinis akka nagaa taata waaqayyo irraa abdii qabna akkam jirtu fayyuma keessan naguma keessanii jiruun akkam simbiraatti nurratti hunduu bareeda galata waaqa asiniin jenna akkinoo arras immoo deebinee dhufnee jirraa galanni waaqaaf haa ta'u akka namaatii miti akka rabbiitii jechuudha akka namaatti osoo ta'e guyyaa takka kan jiraatu hin jiru lafa kanarra hin akka rabbiitii immooyyuu ganaa jiraanna jechuudha waggaa yeeraa. Inna arramuu bal'atu maal qabattee nu dhuftee jechuun keessan hin oolu. Maalan qabadee isinii dhufe seetanii kaleessa jechuudha. Kaleessa guyyaa kaleessaa viidiyoo wayii obboleettii keenya misootuu kan jedhu misuma miti na fakkaate kan gadiiste jechuudha. Waa'ee eenyu gadeessa waa'ee caaltuu haadha manaa Muktaarin beektanii caaltuu kan adaamaa jiraattu jechuudha. Haadha manaa Muktaar namni beeknu jiru. Oromoonni beektanii hundumti keessanuu. Inna waa'ee ishiitii irratti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na ajaa'ibe. Maaliif seetan? Nama ta'e kan hin dogongorre hin jiraa? Lafa kanarratti nama ta'e kan hin dogongorre hin jiru. Rabbii qofaadha malee namni koo hin dogongora. Kin dogongora san immooyyuu eenyu nama deebisa namatu nama deebisa jechuudha. Abbaan of baruu baate immoo namatu deebisa jechuudha. Innaa maal isin jechuu barbaadettanii kaleessa jechuudha obboleettiin keenya misooni namaaf yuutuubii hojjettee turte waa'ee jechuu sagalee ta'uu isheeti. Innaa maal waa'ee maalitti seetanii waa'ee yuutuubii gurgurtaa minaaminaa kana jechuudha. Yuutuubii gurgurtaa kana obboleettiin keenya akkuma ogeessanii jiraatanii obboleettiin keenya caaltuurraa bittee na fakkaate. Caaltuun gizee baay'ee lama immoo gizee sadii gizee baay'ee garuu yuutuubii gurguraan beeksiste jechuudha. Innaa caaltuu bichaa midhaan beeksisee hin jira jechuudha. Beeksisee hin jira namni bitachuu barbaadda yoo jiraatan koota bitadhaa ifa jechuudha. Maaliif yuutuubii yoo gurgurtan maal jettu obboleettiin keenya galee warri biyya keessaa birrumaaf maraate birruma namaaf lakki birrii namaatti osoo hin ta'in jechuudha. Abbaan bitachuu barbaade san wanna bitachuu barbaade san ifa laalee argee bitachuu qabu malee zim jedhee osoo hin argine ijaan birrii bichaa arguu hin qabu jechuudha. Amma mucayyoo sun akka jetteetti ishiin biyya arabaa jirti caaltu biyya keessa jirti. Gin yuutuubii kana kan irraa bitteen 40,000 birrii 40,000 galcheetan jira. Galcheefin jira birrii 40,000 dura ishiin akka beeksisteen ani gaafadhee jennaa yuutuubichi sa'aatillee guuttatee doolara reeguu eegalee jira. Sa'aatillee sabskiraayibiillee guuttatee jira jette. Gin akka misoonni kaleessa immoo yuutuubii irratti gadiisteetti jechuudha viidiyicha in mul'ata. Sa'aatii si sabskiraayibii hin guuttanne. Sabskiraayibii hin guuttanne. Sabskiraayibii 970 wayii irra jira jechuudha. Sabskiraayibii jechuun yuutuubii kan kaffalu sabskiraayibii 1,000 irraa jechuudha. 1,000 sa'aatiin guuttame. 1,000 ta'ee 20,25 ta'uu 30,50 illee ta'u sa'aatiin hin guuttamne hin kaffalu. Sa'aatiin hin guuttamne hin kaffalu kana beekuu qabdu. Innaa caaltuun immoo akka ishiin jettetti sa'aatiin illee guuttamee sa'aatiin 4,000 jechuudha. Wuchaa warii 4,000 fi sabskiraayibii illee guuttamee jirettee 40,000 natti gurgurte 40,000 galchee fi ergan galchee fi yuutuubii kaastee argite sadarraa bilbila na jalaan kaastu. Sijjammar jechuudha. Sabskiraayibiin yuutuubiin sa'aatii si sabskiraayibii akkuma isin jedhe hin guuttanne. yuutuubiin tokko sa'aatii guuttate taanaan 40,000 hin bitamu. Abadan 40,000 hin bitamu. Eenyumtuun gurguru 40,000 jechuudha. Sa'aatii guuttate taanaan sayidoo bira qaba. Sayidoo hin beektanii sayidoo yemanitti hojjetu madaamaa jiru jechuudha. Anillee yuutuubii kee kana nan bite jechuudha. Sabskiraayibii 1,000 bichaa qaba. Garuu birrii guddaa nan bite jechuudha. Birruma mucayyoo sana jala uffatan birrii nan itti bite. Sabskiraayibii 1,000 bicha qaba. Sa'aatii cirrash jammarree sanuu ejjetee viidiyoon kan waggaa tokkooti jechuudha. Kanatti yuutuubiin kiyya naqaxxa'e. Kan waggaa tokko ejjetee jechuudha. Suurratti hin hojjetamin mucayyoon kan ani irraa bite hin beektanii nama sana maqaa hin barbaadu yuutuubii hojjeta abbaa sun illeedha beekamaadha jechuudha akka Oromootitti. Innaa sayidoo gaafadhee naan gizee sani birrii gara 100,000 na gaafate jechuudha. Doolaa gizee sanaan Dubaayin jira. Birrii Dubaayii diraama 4,000 galchinaan jedhe. Sa'aatii guuttatee sabskiraayibii kan guuttate. Sa'aatii jechuun 4,000 sabskiraayibii 1,000 guuttate. Ani irratti hojjetaan doolaara bakkumatti herreega jechuudha. Jechuun ji'arraan herreega jechuudha. 1,100. Garuu caaltuun amma maali seetanii bakka kanatti caaltuun amma sa'aatii osoo guuttatee
40,000 hin gurguramu. Sa'aatiin koo akka laalitti hin guutamu buleewwan koo akka kan laalitti sa'aatiin hin guutamu jechuudha. Dafeessin hin guutamu. 40,000 hin gurguramu. Ishiin amma sabskiraayibii sana 1,000 yoo guute haa ta'u sabskiraayibii okay. Anamma kiyya kan gurguruu barbaadu sabskiraayibii 3,000 fi gara bakka sabskiraayibii 3,500 deema jechuudha. Inna anuyyuu jechuudha sabskiraayibii 4,500 fideema guunne garuu 500 sa'aati immoo sa'aatii 4,000 kana jechuudha. Saa'ucha horii gana jammaraa jira. Jammare jechuudha. Jammare lifetime irratti 1,000 minaamina seenee jira jechuudha. Inna lifetime jechuun agamaatitti kan hojjetu waggaa tokko jechuudha. Waggaan guunne garuu YouTube'n kiyya kuni kana son ta'e YouTube biraa jechuudha. Warroonni bitachuu barbaadan. Maaliif ifa bitachuu malee amma akkam seetan obboleettii teenya caaltu noo doongorte jechuudha. Obboleettiin teenya tuni kan 40,000 bitatte tun biyya arabaa jirtu tun jalqabuma jechuudha. Nam tokko osoo hin galiniif sim jedheetti seena waa'ee YouTube'n bitanii hojjetanii bichaa isuma bichaa beekaniiti. Bakka hin hojjetanii hunduu anillee nan hojjedha. Kana miti waa'ee YouTube dura barachuu qabda maal akka ta'e. Amma doo ishiin beekte jechuudha. Duruma caaltuun akkasnaan jettee 4,000 fi YouTube yono sa'aatii guuttate YouTube'n yono subscribe illee guuttate ergattee odoo irraan bitin kaasinaaf ergi bakka kaasinaa ergi yookiin screenshot goonaa ergi yookiin immoo linkicha naa ergi jechuun qabdi. Ishiin linkichi bira ga'e taanaan immoo bakka screenshot yaanu YouTube bira erguu danda'a namni baay'ee jechuudha. Maaliif namni amma birrii jaalata jechuudha. Caaltuun garuu nama kanatti balleessitu illee dhugaa duraan nama kanatti balleessitu illee natti fakkaane garuu ammoo ilaalee jechuun akkamitti akkana gootiidha. Sabskiraayibii 1,000 san osoo guuttate yookiin 1,000 olii ta'e ittillee faradu. Sa'aatii immoo kan sa'aatii guuttate kanaan hin argattan badane jechuudha. Maaliif YouTube'n koo ulaagaalee baay'ee barbaachisaa ulaagaalee san guuttatee deebisee immoo sa'aatii sun akka laayyeetti guuttamu jechuudha. Irra caalli sa'aatii bitaniiti. Sa'aatii bitaniiti itti guuttatu malee ijoolleen sa'aatii hojjetanii guuta. Sa'aatiin akka baay'ee namaan guutu dafee jechuudha. Nama rakkisa gara sa'aatii sabskiraayibiin argatanii garuu sa'aatii sanii hin guutu. Sa'aatii sanii osoo hin guutin immoo iyyuu jechuudha. Yoo waggaa darbe nama harkaa hir'isa. Waggaa yoo darbe jechuudha. Waggaa tokko guute taanaan fakkeenya waggaarraa ani arra banee aga waggaarraa sa'aatii san guunne taanaan YouTube'n seerri isaa hir'isaa deema jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun jechuudha abbuma fee yoo taatan jechuudha. Dura maqaa nama balleessina maaliif seetan dursa birrii keessan erguun duratti jechuudha. Abbuma fee irraa bitadha. Birrii keessan erguun duratti liinkii YouTubichaa nu ergi. Liinkii YouTubichaa isin erganii erga laaltanii cheekii gootanii sabskiraayibii eegam qaba. Garuu sabskiraayibii bichaa malee wannoon liinkichi mul'isu wannoon wichaa horii sanii mul'isu ishiin wasinii dabarsite jechuudha. Maaliif ijoolleen baay'ee dhugaa dubbatanii gurguratu. Sayidoon amma dhugaa dubbatee gurgura. Yaada YouTube'n isaa wuddiidha. Anaan akkuma hin jedhe sa'aatii kan guutate sa'aatii 4,000 birrii 100 na gaafate yeroo sanitti jechuudha. Yeroo sanitti wuddiidha. Baroonni wuddii ani garuu amma YouTube'n kee 3,500 gahuu ga'e isin hin jira kan ani gimmaasha caaltuu kana iyyaamne jechuudha dhugaa gurguruuf jechuudha. Maaliif tokkoffaan ijoolleen biyya arabaa jiran wanna baay'ee keessa darbanii beelaanii xeebatanii birrii kana akkatti fidaa waan beekuuf egaa ani warra biyyaatti miti kan bitachuu barbaadu warra biyya arabaati waan ta'eef inni akkasii gurguruuf malee inni kanaafiyyuu jechuudha. Eenyumtuu yoo ta'e yoo ofii keessanii hin beekne fakkeenya yoo ofii keessanii hin beekne hiriyoota keessanitti yookiin immoo nama YouTube'ii hojjetutti dabarsaa ta'u YouTube'n kun hagamii maal guuttatee jira jedhaa ilaalchisaa. Amma tun micayyoon hin beekne zim jettee birrii ergite YouTube'icha bakka bitatte. Ofii YouTube'n ganaa 900 fi minaamin irra jira sabskiraayibii ilaala. Garuu caaltuun illee shaggaan goone maaliif waan jiru duratti immoo birrii maal gooti? Birriin koota fiidha. Birriin akkanaa nyaatan immoo asinitti hafu dhugaa wanna takka isiniin gootu bara. Birriin jechuun bakka hojjette gurguratte wanna jiru sana dhugaa dubbattee gurguratte wanna shiiti cubbuu hin qabu wanna shiiti waan ta'eef. Gin warri immoo wanna irra hin jirre jechuun namu sabskiraayibii maayyuu amma fakkeenya 1,000 guuttan jechuudha. Bakka hin guuttanne yoo itti gurguratte illee rakkoon qabu. Garuu shaggaan goone warri bittanillee maqaa nama balleessuun duratti dura laala ofii keessanii yoo laaltan nama laalchisaa ta'u bitadhaa jechuudha. Dhugaa
Na keenyammoo baay'ee jechuudha Oromoon walirratti ka'uu jaalata bakka amma yuutuubii san jalatti viidiyoo jalatti koomentii wallaalu duraanuu caaltuu birrii haganaa erginee qabinnee erginee fi birrii sii kaffalatte maal rakkatanii ergitu sinumatu qalbii abe caaltuun qalbii qabdi. Dhiqaa anumaa yoo ta'e jechuudha wanni ofii naa ergaa hosin hin jedhe birrii kiyyaan yoo sixootaa naa kennitan ookee na fudda sixoota gini birrii kiyyaan bitaa naa ergaa fakkeenya carqumaa ta'uu wanni ofii haa ta'u bitaa naa ergaa sin hin jira osoo ani birrii hin galchin maal gu'aa bittanii naaf ergitu maa naa ergitu birrii galchuu kiyya shuuriyaan waraqata isinitti argee wannan bitachuu barbaadu san yoo ta'e malee maal gu'aa ergitu oo sixootaa ta'e ookee sixootaa ta'e hin dubbatinaa sixootaa namaa kennitanii yookiin kennaa jechuudha. Kennaa namaa kennitanii caaltu bakka kana sii kennine biyya alaatti namaa erganii miti jedhe kana sii ergine yookiin kana sii finnee ufnettanii yoo akkasitti kennitaniif hin dubbatina mataa nama balleessina. Gin fakkeenya kana naa bitii kottu asitti asii kaffalaa yookiin immoo yoo achi biti naa erga osin hin jedhe akkuma jedhe yoo naa fiddanii uftanii qaamanis wal arginee naa kennitan yoo birrii keessanii fudhatiin naaf hin kennina. Achillee yoo ta'e osoo birrii kana hin galchin naaf hin ergina hiqaas maaliif isinis dhaartaniiti biyya maatiitti gubattanii eenyumaa ta'e birriin qalbiitti nuftu waan ta'eef boodallee deemtanii maqaa nama balleessina ofumaa balleessitanii maqaas nama balleessina isiniif cubbuudha waan ta'eef ofumaa balleessitanii maqaas deebitanii duuba nama balleessina tokko keenya Oromoo keenya kun walirratti ka'uu jaalata dhugaa bakka baay'een nama arrabsu maa nama arrabsitu namni nama arrabse jira akka qaalii waaqaatitti jechuudha. Namni nama arrabse arrafamaadha. Ofumaa arrafamaadha. Sinamma nu arrabsuu laaltu amma takka wayii hin jirte jechuudha. Takka wayii hin jirte. Garuu nama sun eenyu akka ta'e nan beeku. Isee hundaa koomentiin nasu guyyaa takka dhugaa sin hin jala barreessitee hin beektu. Arrabuma bichaa. Seexana sana warra bulee nama arrabsiisa. Maal nama arrabsitu akka arrabsitanii wanna namarraa irraasitan takka ana fakkeenya arrabsitan wanna narraa irraasitan takka hin jiru. Takka wanni takka jechuudha narraa irraatu hin jiru. Garuu namni nama arrabsame ofiif arrabfamaadha waan jedhu nama na arrabsinaa. Yoo dogongorri jiraate koomentii irratti yookiin gara keessaatiin immoo kana dogongorri kee kana sirreessi. Tokko ijumaan argaa nama wayne mee namni amma na ajjeesuuf garuu uffatannaa baay'ee jiraaniti mee barreessaa koomentii jalatti osoo si argine maaliif akkanumaan nama arrabsitu baraan hin beeku dhugaa ani garuu. Yeroo anillee biyya Oromaa ture yuutuubii erga laalu ture bakka waggaa hedduu gini guyyaa takka lama arrabsee hin beeku. Waanuma fe'aa ta'u abbaasan maali waaqayyoon guyyaa tokko sirreessa hoo balleessellee jechuudha. Kanaaf bal'atu maalitti yaadan ati hojiin qabdu ati maaltu sin galchi hojii qabaadhee qabaachuu baay'ee ati kuuliin dibattu nyaara naaddattuu kan naan jeessin jira. Nyaara addachuun akka Oromootitti safuudha shi. Nyaara makiyya kana naa wayye nyaara addachuun safuudha kana beekaa. Bareedni biyya lafaa qariidha. Borgannee deemna. Amantaa kamuu ta'e keenya kiristaanas ta'e musliimas ta'e beentas ta'e kan nyaara addaa jedhee eeyyamuun jira hin jiru. Sabbistii jedhu baaddaa kan jedhee eeyyamuun jira bakka antafaatti rookii ana hunda akkama na argitanii waa takka ana hunda dibaddu sabbistii sin dibaddu nyaara sin kulladdu in addaddu. Fuula keessumaan dibaddu akkanuma ta'an deemu bakka maaltu isin na jibbe malee waan nama na jibbe na kanaaf waaqa ijoollee keessattuu nama arrabsitan of eega dhugaa of eega takka wayisuumaa afaan bakka amanfasiin irra buula seexanatu irraa dubbatan fakkaate wanaani. Innaa viidiyoo namaati irratti maa hojjettuma wanna barbaanne irratti hojjenne maaltu nama galche abbaa wanna barbaade halkanii guyyaa yaayoo olee ofii afaan isaatiin yaa'an. Annaa akkanas hin jiraa yuutuubii immoo bitachuu barbaadan jechuudha. Ani waan jiru ifa isinitti meedan waan na jiru jechuudha. Boru birrii ergee akkana ta'e koottaa hin jira. Carataa soo barbaadan hin jira. Wanna barbaadan hundumtuu hin jira. Garuu ifa jechuudha. Birriin keessa naqaan duwalcheen tokko natti darbu ani hin barbaadu. Yoo sixootaa mukinoon argita mucaa kiyya lidatiin kee sixootaa namni mucaa kiyya saayikilii ergu jiraame biyya namaati wanna barbaadan jechuudha. Taabileetii lidatiin. Natti ka'uun oolmaa maqaa na ooftanaa jechuun oolu bakka baay'ee